buusaa gonofaa tobruu iktaar diddama ijoollee tamaarii taksii miidhamte tamaarii keessan baaneef guyyaa har'aa harama marsa shanaffaa nulleen as dhumne harama namni oo sagalee nyaata barsiisa dhageeffachuu danda'a oo sagalee nyaata barsiisa dhageeffachuu hin danda'u akka nu kadhanneef akkasitti hojjechuu hin danda'u. Wanni kun akka yaada dansaa jedhee keessattuu nama barata qalleessaa usteelii gala keessattuu barata akka usteeliitti baay'ee nu fayyada jedhee yaadonni. Eegi bonaati as barattooti midhaan nyaatu waan gargaraa irra maatii irra guuraa fi turani ijoollee tiyyaa ani nam lam barsiisuu jira tafi dhale ammoo ta'aniin maatii obboleeyyan fafi bira barsiisu 3 tiyyuu waliin nam 5 barsiisuu jira. Wanni kun ammoo akka lafa qonneetiin barattoota gargaare muuxannoo guddoo. Ijoolleen horsee bulaa sababa hanqina nyaataa sababa nyaata dhabdeen deeggarsa gargaraa dhabdee mana maatiitii waa dhabdee mana barumsaallee waa dhuftu waan nyaata dhabuun qabduu waan jedhuuni inisheetiivii haaraa obruu buusaa gonofaa qotuu qabnaa waan jedhu qabanne mana barumsaa 34 olitti hektaarii 38 olii hirmaannaa uummataatiin qotamee hardhaa mani barumsaa nyaataan akka fi danda'u hojjechuu jirra. Haala qabatamaa godina keenyaatiin mana barumsaa hundi keessatti obruun nyaata barataatiif oolu midhaan nyaata barataatiif oolu qotamuu jira. Akka kana ilwayyatti ammoo nyaata mana barumsaa qofa keessatti hektaarii 38 olii roob gannaa kanaaf nyaata barataatiif faca'ee jira. Kan qofaan haama keessatti argamuu jirtuun ammoo obruu buusaa gonofaa jedhanii isa adda inisheetiivii adda hektaarii 20 irratti aanaa ilwayyee jalqabamee jira. Torbee haramaa akka aanaa ilwayyeen labsameen hojjeta mootummaatiin barattootaadhaan lafti tun haramamtee nyaataadhaaf boriif eegumsi kunuunsi laftana taasifamee akka ooluuf irratti hojjechuu jira.